دوتي هاتي من عند عالم كوسا أول شيء أكررتها موجودة رفيشة قرة مي بيجي شولا جرنا دبرتين كوني مالي فدوتي سبب نسين دوتي مالي هريو نسي ردديواني heduu isaaniitti baay'ee isaanii kan haasa'anii wantoota garaa nama nyaatanidha. Wantoonni isaan heduu gara dhugumatti heduu garaa nama nyaatan. Maal yoo jettan jarana dubartiin tokko gaafa duutu waa lamaaf duuti. Tokko jaalalaan duuti, lammaffaa immoo abbaa manaa isheetiif duuti. Dubartiin dhiira gaafa jaallattu jechuudha. wantoota garagaraatu haasa'amaa tura, wantoota garagaraatu dubbatamaa tura. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha amalee nagaa godha alhamdulillah galata rabbiin galanni haa ga'u. Akkuma beekamu viidiyoo keenya like godhaati, share godhaa, subscribe godhaa. Egaa akkuma beekamutti qanoon haati mana Andaalam Gosaa sanduratti maaltu akka ta'amaa ture Andaalam irratti makiinan isaa maal ta'e jedhanii illee sun illee ni jira seeyaa borosino do'effamaa ture. Dubartiin gaafa duutu waa lamaaf duuti. Tokko jaalalaaf duuti, lama abbaa manaa isheessan akka rakkoon tokko irra hin geenye akka هكذا الدنيا بقاتشنش دنيا هكذا الدنيا تشنش دنيا بأبسط ما يكون دي بقلال يكون الرجل بجوارك ما هي إلا ساعات أتقبل ينبر سو بساعات تسط بيموت من يبالال بالله عليك بالله يونب يقال لبالال قربوا فلان قالينا أقربوت ضعوا هكذا الدنيا erga isaa walitti dabalamte keessa isii abbaa manaa isheettis baaftee gaafimte rakkoo ta'uu danda'a. Namoonni tokko tokko obbalitti Andaalam jedha, kun maal taate jedha. Amma saraahatan an akkanatti fakkaatutti dhugaa baay'ee gara nama nyaatti. Mucaa kichoodha. Mucaa bakka ani beeku haqa isii rabbi habaasu. Tarii isiin akkuma amma jenne kana isaafuuf galaafatu. Isa balaa tokkorra baraarsu, isa lubbuu isaa baraarsu, isa kana lubbuu isaa baraarsuuf lubbuu ofii galaafatte. Gaafas jireenyi ni ulfaata gaa. Dubartiin bar gaafa dhiira jaalatte lubbuu isii kana baasuun itti salphata. Isiin amma akkuma jedhamu akkuma odeeffamu wanni qabatamaan irra ga'eem tokko illee hin jiru. Isaan jaalala walii qaban jedha. Dubartiin gaafa dhiira jaalatullee gaafa dhiira tokko jaalattu dhukku abbaa manaa isiisan hin dhoysitiif. Yoo inni bakka isii qabaate, yoo inni bakka isiin qabaanne, yoo dhiibbaa jaalalaati irrattis ka jiraatu ta'e ni duutin. Garuu an akkanatti fakkaatutti akkan ani natti fakkaatetti qanoon hedduu nama amala qabeetti dhallee dubartii jabduudha hojii isiit irratti illee jechuudha. Akkanatti fakkaatutti isaaf duute. Malee inni ishee ajjeesatti miti isa beekamaadha. Nama akkasiitti illee miti gurbaan jechuudha. Gaafa caalaa bultumee xiyyiitti gara galfate inni harka duwwaa itti deeme. Kuni maaliif barbaachise? Nageenyi isa keessa isaa nagaa ta'u qulqulluu ta'uutu waan akkasiisan raawwachuu isa agarsiisa. Garuu immoo dubbichi immoo akka namni odeessuu miti. Dubbichi immoo tuyyuu akka amma jedhamu kanaa miti. Isheen nasbeekii akkanatti fakkaata. Nasbeesii kan baafte gurbaa kana balaa irraa baraarte inni haa jiraatu ani haa darbu umrii daa'imummaa kanaan jechuudha. Yoo nama isaa asii taate malee nama isa duraatti miti. Mucaa daa'ima rafaa dhufee jirti. Dubartii jabduudha. Kanatu nasbee isee baasisiise jechuudha. Silaa falli kun otoo kan jiraatu ta'e karaa keessatti hiikuu dandeetti. Wanta falan qabne, wanta ulfaataadha, wanta jabaataadha. Wanni guyyaa tokko viidiyoo isii mirqaansisee namoonni tokko akka nama isii mirqaansan gammachuun gadhiiftee gootu wanni suni seenaa namatti akka ta'u. Namni gaafa lubbuu isaa baasu odoo gaafa lubbuu guyyaan isaa ga'e tokko waan tokko jechuun qalbiin isaa qalbiin isaa xiqqoo hin gammaddii nyaata dhugaatiin maaliif riskii isaa tana fudhata jechuudha gaafa darboodusa. Intalli kun immoo seenaa isiin hambisuudhaaf guyyaa san akka nama gammachuutti viidiyoo ofii gadhiifte. Ishe viidiyoo isii guyyaa san gadhiifte namni tokko irratti hin beeku. Isirratti namni waan beeku hin jiru. Kanaaf isheen darbitee jirti.
haqa isii moo rabbiin haa baasu. Garuu baay'ee gara nama nyaatti. Dhugaa rabbiiti baay'ee gara nama nyaatti. Namni lafa kanarratti homa xiqqoof jedhee wal darara. Homa xiqqoof jedhee nasbee ofii tana bakka cinqan jechuudha. Maal foo jettanii bakka hin jiraa miti. Namatti dhagama. Namaaf jedhanii namni lubbuu ofillee balleessuun ani hin beeku. Ka ganama katabame hin haftu. Garuu lubbuun rabbiin isuma uumetu baasa sila harka ofiitiin hin baasanii turaniyyuu. Isuma uumetu baasa. Haa ta'u garuu alaa kulli haal anan isin jechuu barbaadu obboleen kiyya rabbiin haqa ishee haa baasu. Warroota duuba isii jiranii warroonni hiriyoonni isii maatiin isii sabrii jabina qabne isin haa kennu. Obsa isin haa kennu. Akkuma dura jedhame mucaan otoo deemtu duute malee otoo amma duute erga duute odoo deemtu duuta. Otoo deemtu ka duutamti keessi isii nyaatame gaafa ol yaaddee gaafa gadi yaaddu gaafa gurbaa kanatti dhaadannoon jiraatu gaafa wantoota garaagaraa isitti bilbilamee himamu isheen hin dhoysiti malee wantoota garaagaraa beekuu dandeetti. Harkisee jira. Icciitiin guddaanoo isii ajjeesayyuu waan harkisee jiruudha waan keessi isii keessatti jiruudha jechuudha. Alaa kulli haal namni kenna gaafa yeroo hundumaa dubbii kallattii dhiise faallaa dubbata. Kun kaantu ajjeesa jedha, kun amaara ajjeesa jedha, kun ebalu ajjeesa jedha miti. Irra dhaabbadde isaaf duute malee namni tokko iseen ajjeefne. Intalli kun gaafa fooq isinirraa kuftu, ishee fooq irraa kufte jedhame. Intalli kun dhiigni isin jiru, mataan isin dhoone, fooqi shanaffaa dhiisate, fooqi takkarra, haxirii takkarraa yoo gaafa kufte mataan si dhiiga. Isheen jechuudha garuu ani beeku reeffesellee wanni agarsiisamullee hin jiru wanni dhiiga mataan isii kana sanillee jedhamu hin jiru. Mucaan garuu guyyaa gaafa darbuu hedduu halkan guyyaa gaafa darbuu hedduu halkan kana darbuu hedduu guyyaa gaafa kana fataa jechaa oolte. Mana rifeensaa oolte ani mataa rifeensa qalamii dibattee tokko fattee bakka bashannanaatuma oolte isiin jechuudha. Guyyaa isii tokkittii kana qofa rabbiin isii kenna. Guyyaa takittii kana qofa jiraattaa har'a achiin argamtu har'a fataa jedhan fataa jettu ofirra guyyaa san takittii jechuudha. Namoonni tokko immoo warri sammuun isaanii dooma isiin darbite maaltu har'a gandummaa fide. Reeffa isii garas gootanii gara maali yaajaman onnee akkan qabdu onnee akkam rabbi isinii kenne. Barhaa caaluu hin dhabne. Gaafa beekamaan isin keessaa kutu isin maaliif akkana taatu maaliif gandumatti fiidu. Ciistatu hundooti haadootu jetti laqlaaqaan intala takkaa jechuudha. Rabbiin abbaa fi fe'e ajjeesa abbaa fi fe'e dhiisa garuu isiin ka isii ajjeesee yookiin nama ta'a yookiin isii mataa isiitu guyyaa rabbiin sababitti godhe guyyaa sanuu harka keetiin uf baaftaa ka jedhu akka rabbiin isiitti uume sun jechuudha. Midhaanii bishaan isiitu addunyaa kanarraa dhumate bakka isii biyyoonni itti salphattoo jenna nuti akka keenyatti. Kanaaf warri immoo haasa'an taane warri immoo warra fokkataa sobdan olteen bultu zajaan amma rabbiin sii akkana biyya arabaa keessa teettee jettu tana yookiin fooqirraa obaateef darbuu dandeette salphaadha. Aartee bakka zajaa rabbiin itti kakatimo nama du'ee waan jedhan taarte silaa isiin kuttee jirti hin deebitu. Kan isin jechuu barbaada viidiyoo keessuma irratti dhaabaa garuu hedduu takkatti hamilee nama cabsiti baay'ee nama miti nuti warri hin beekne ka keessi keenya akkatti dhuguu ishee gaafa hiriyoonni isii wajjin nyaatanii dhuganii mucaan amala qabdii muslima kiristaana jettu wajjin jiraatti hundumaa andaalamis akkasuma nama hedduu wajjin jiraata warroonni beekta yoo jiraatte kanaaf waan dubbannu qabnu.